Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma nagartanii fayyaa keessan bakkuma jirtan nageenya rabbii rahmaan isaa isinirraa jiraatu daawwattoota kiyya. Har'as waan bareeda waan irraa baradhe tokko isinii qabadhee dhufeen jira. Isinis na faana turaa isiniin jecha asumaan immoo seensa viidiyoo keenyaa like, share, subscribe gochuudhaan maatii ta'aa isiniin jedha. Sagantichis maalinni yoo jettanii maatii tokko jira. Maatiin sunis haadha manaatii fi abbaa manaatii daa'ima takka qabanii daa'ima takkatti qaban tana osoo waliin horataa jiraniyyuu carraa hojii ta'e isinis hojjettuu mootummaatii innis hojjetaadha. Tanuma keessaa abbaan manaa jijjiirraadhaan iddoo biraa galee yogguu inni jijjiirraadhaan iddoo biraa galu haati immoo daa'ima tana nama ofii waan itti dhiifatu isii barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu maal gooti haati tuni hojjettuu barbaadachuu dallaala bira deemte. So dallaala bira yoo deemtu hojjettuu argattee jechuudha. Hojjettuun isiin argatte tun yeroo sanatti kaa nama gaarii hedduu nama ishii qarqaaruu fi nama amanamaa fakkaatte guyyoota sadiif guyyoota isiin sila mana keessa meeshaalee ofii bakka kaa'attu itti himtuu fi haala daa'ima ishii itti dhiqxu itti nyaachistu barsiistu guyyoota sadiin boqonnaa fudhattee ishii barsiisaa turte. Akkasumatti os guyyaa sadiin san haala adda ta'een mucaa isiillee seeraan kunuunsitee nyaata seeroo eegaa qulqullina daa'imaas eeddee waa hundayyuu bakka nama gaarii fakkaattee amansiisteenii guyyaatti aanukaa nam gaarii argadhe jettee gammachuudhaan dalagaa ofiitiif manaa baatee dalagaa turte jechuudha. Akkasumatti osoo jiraattu guyyaa kaan haatichi manaa tun maal gooti mucaa hedduu waan amanteef gar malee amanteerti. Fayyaalummaan kun hedduu nama miidhaa. Kanaafuu amaanaa namaatu na bira jira. Amaanaan kunis warqiidha. Mucaa obbolaa kootiitu na bira kaayyate iddoo akkanaa jira. Mana kan koo eegii amaanaa si kennadhee jira. Mana kana eegii. Kanaafuu jettee bakka iccitii mana ishii keessaa akkuma jiruun itti himtee jechuudha. Mucattiin tun maal gooti duruyyuu ishii wanti barbaaddu waan akkanaati. Kanaafuu kaa'ama dubarra deebi'ee maal isinii maa seenaa mucattii hojjettuu saniitii jechuudha. Haati mana amanteerti hojjettuudha. Haalumaan qeebalteerti. Daa'ima ofiitti dhiistee dalagaa deemti. Mucaan tuni isii bira kan galte hojjettuu mana bunaa turte jechuudha. Mana bunaa dalaydii halkan immoo ka hin beeytanis nurra qaama ofii gurgurataa jiraatudha mucattiin. Sanuma keessaan immoo mana bunaa odoo dalayduu maal gooti inni hattii jechuudha. Halkan kiisa namaa seentii keessummoota isii bira dhufan hundayyuu ni hayti yoo guddate jaatti gara bilbil dhibbaa akkas hattiidha. Kanaafuu mucattiin tun osoo hataa jirtu guyyaa kan akka tasaa ta'ee lammii biyya alaa tokkorraa bilbilaa fi laaptooppii uumama kanniin hattee akka tasaa eeruun akka isii barbaadaa jiran isii gahee so maal gooti mucaan kun daddaftee naannawa ishii jijjiirachuu qabdii jechuudha. Naannawa yoo jijjiirattu kana namni kunis dallaala jettee ka isiin qopheeffatte abbaa manaati jechuudha. Daawwattoota kiyya waan hedduu nama raajuu fi barnoota guddaa isinii ta'u sirri dhageeffadhaa. Maaliif jennaan hedduun keessan ganaa biyyaan baatee galtanii hojjettuu qaxarattanii hedduun keessan biyya akka qaxarattanii jiraatan jirtu. Kanaafuu nama gaarii isinitti haa qabu. Kanaafuu waan kana isinii fidee viidiyoolee asirra argattan kana immoo ittiin bohaartanii dhaamsa koo asiin dhageeffachaa isaan bohaaraa jechuuf akkana isinii qopheesse. Kanaafuu mucaan kun akkasitti abbaan manaa isii kun dallaalaa fakkaate obboleettii tiyyaa rakkoon takka hin jiru kunuu mattaawaqaa yookiin immoo waraqaa eenyummaa jedhanii maqaa abbaa tokko godhanii kan baafatan jiru jechuudha. Maaliif jarri kun hojiidhaan yeroo dheeraa kan fudhatanii fi kana ittiin bulmaata godhatanii hanna kanaan kan jiraatan waan ta'aniif jechuudha. Guyyaa kaan kaahayyee jettee amantee fudhatte eega mana ishiitti galtee akkuma isiniin jedhe haala gaariidhaan isiin amantee mana ofiitti dhiistee deemte guyyaa kaan isiin meeshaa akkanaaf iddoo akkanaati qaba jettee waan itti himteef haa isiin gadi baatu eddee miilli ishee eega naannawaa fagaatee osoo homa takkayyuu hin turin isatti bilbiltee meeshaa akkanaatu jira kaabiraa dhiisiitii meeshaa manaallee fe'annee deemuu hin dandeenya ishiin na amantee jirti qophaa'ii jetteen isan qopheessitee yeroo kaan maal gooti daa'ima ishii itti dhiifattee deemtu kana guyyoota hedduuf urgaachi eegaltee bifa ittiin kadhachuu eegaltee jechuudha. Ganama yoo ishiin dalagaa deemtu san booda daa'ima uffata itti uffistee daa'ima akka aduun hin gurraachisne yookiin akka miidhamne aanan qabattee deemuudhaan daa'ima san ittiin kadhataa ooltee yeroo kaan immoo namoonni yeroo ishiidhaaf qarqaarsa gochuu jedhan kiisa isaanii seentee fudhatti jechuudha. Osoma akkas taatu guyyaa kaan haadha manaa dalagaa deemtee ishiin hattee jirti. Garaan shoon daree haadhaa miree garaan haadhaa kun waa tokko ni beekaa. Garaan isii akka badaa waan ta'ee jiruuf
yeroo siin kaatee mana yaalaa dhattee achi mana yaalaatii mana ofiitti deebitu daa'imni hin jiru meeshaan hunduu badee jira jechuudha. Kanaafuu maal goote haati tuni fiiddee waajjira poolisaa dhattee homaa argachuu hin dandeenye yeroo xiqqoo booda immoo ollaan isii bilbilee daa'imni kee karra fuuldura jira jedhameeni isiin daa'ima ofiinuu argattee hojjettuun tuni homaa isii yeroo sanitti waan hin argatiniif daa'ima ofii argattee jirti garuu immoo hojjettuu san wanti isii mudate maali namichi isii akkasii hojjechiisaa ture sun qabeenyarra iccitiin beekamneen haala badaadhaan wal dhabuudhaan tumee mana ari'ee namittiin kun maal goote mana ofii gadhiistee dhattee waajjira poolisaatti iccitii ofii dalayde kana hunda baastee isas qabsiiste ofis qabamte kanaafuu dhugaan turtee numa baati haqni namaas akkana baati isii dhaallee rabbiin daa'ima isii oolchee galchee jira daawwattoota kiyyaa waan anamma isinii himi kanarraa waa hedduu ni barattan jedhee yaada maaliif namittiin tun kana gochuu feetee osoo hin taane osoo yaadiin karaan itti maree hedduu itti naannawee waan jiruuf waan gootu waan hin qabneef dhaqxee waajjira poolisaatti iccitii kana hunda baastee jechuudha. Kanaaf gaggabaabsee irraa isinii himee jira maaliif waan irraa fardii ta'e yoo isiniif himee gahaadha jedheeti daawwattoota kiyyaa laayik godhaa yaada keessan barreessaa sumaanummoo sheer godhaa wal biraan gaggahaa hedduu isin jaaladhaa qophii biraatii walitti deebinutti. Assalamu alaikum warahmatullahi. Cheers, yeah. Five again. Oh. Aunu sana jemmeteedu. Eeshi.